Fatte irriba rafuu anooti qame halkaniif guyyaan boqonnaan dhabe ta'insi eegaa nabbiin kutu si maleen fadu hamma dhumaattu kootu maaloo kootu anaaf jedhi kootu si malee jireenyaa dacheen namni jooytu. Ati si beekta otoon angaliin otoon hin beeki maaliif dallanta masin eegaa hin dhufte je'ee nala ilaala otoon deebi'iin achumaan haftee bitaan agare amma lalmala natti hin deebiin narraa fagaatte ta'an hin beekin natti mufatte anfiran qabuun beekta ture eenyutanubsa anoosi malee kootu maaloo kootu anaaf jedhi kootu si malee jireenyaa dacheen namni jooytu. Anumaan beekuu maan arginee deemu kee malee jaalala dhiibuun bargaarii miti maqaafuun tolu ni deemte je'ee wal lolle je'ee orma todeessuun annatiin tolu. Hiika jaalala koo walaalte malee badhaadhum noon dhufaa olee bubbulee eega horiin jaalala narrasi jaalee beenuuf kan koof kan kee dhumtisaan tollee hiika jaalala koo walaalte malee badhaadhum noon dhufaa olee bubbulee eega horiin jaalala narrasi jaalee beenuuf kan koof kan kee dhumtisaan tollee. Ayyalalatu shaki ayyalalatu ayo ayyalalatu shaki ayyalalatu akkas nagote odu si jala jattu. Kan sidinku maka ketinan fira kootiin gargar bahee fira faana gargar bahee kan si dinquun si filadhus yaanni kan kee yoomnaaf tahee ofittummaan kee sumaaf tahee kan si dinqu awwaalamaan dhabduun tahee kanan gaafu kan aarsu bifam tokkoon meeqan du'e bifam tokkoon meeqan du'e. Garte amma meena himi sababni itti naanottu maaluma nakuuftu amma talayaa iyyanaa kanuudhaama maal guyyaa keessaan garte amma meena himi sababni itti naanottu maaluma.